Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo yeroo murtaa'eef addaan baanee turre xiqqoo ishee hojiin garaagaraa natti baay'ee jiraan kee argamaan turre har'a tiitoriyaalii tokko isiniif qabadhee dhufeera. Tiitoriyaaliin kunis akkamitti 2020 kana keessaa yuutuubii banachuu dandeenya kan jedhudha. Baay'een keessan na gaafachaa turtanii wanta sana karaa tiitoriyaalaatiin isinii deebisuudhaaf yaaleeni maaliif namoonni baay'een keessan na gaafachaa jirtu. Seeronni baay'een jijjiiramaniiru san kanaan dura isin hojjedheerraati kanaaf sagantaa tokko isiniif qopheessuudhaaf yaadeera jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti hordoftan yuutuubii qulqulluu ta'e yookiin immoo haala gaariitiin kan baname argachuu dandeessu jechuudha. Kunis kaffaltii seeraan akkasii kaffaluudhaaf wanta gargaaru waan ta'eef amma dhumaatti nu hordofaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti kan isin agarsiisu kompiitara irrattidha. Namoonni kompiitara hin qabne immoo moobaayiliidhaan banachuu ni dandeessu jechuudha. Kan isin gochuu qabdan biroozarii keessan keessa galtanii deesktoop moodiirra jechuudha kan isin gochuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti kan isin barbaachisu iimeelii qabaachuu qabdu jechuudha. Iimeeliin kun maybe Gmail ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee yoo Gmail ta'e wanta hundumaatiif salphaa isiniif ta'a waan ta'eef Gmail banadhaa. Salphaadha Gmail banachuun ammasumatti isin rakkisu. Erga Gmail banattaniiti Gmail keessan kompiitara keessanittis ta'e moobaayilii keessanirratti saayiniin gootu jechuudha. Ammanii noormaali saayiniin godheera kunoo amma akka argaartan kanatti. Zen iddoo kanaati yookiin immoo iddoo piroofaayiliin keessan mul'atu kunoo iddoo xiyyi kun isinitti agarsiisu kanarraati. Irratti gaafa kilik gootan bifa kanaati jechuudha kan isinii fidu. Iimeelii ani banedha kuni iimeelii haaraa jechuudha. Iimeelii kanaan dura almost waan dhimma yuutuubii biraatiif itti fayyadamaan turedha. Zen iddoo kanatti kan argitan create channel kan jedhu kanarratti jechuudha. Jalqaba irratti kan isin kilik gootanii iddoo kanatti maqaa yuutuubii keessanii jechuudha kan isin filattanii maqaan yuutuubii keessanii yoo baay'ee salphaa ta'e haala salphaatiin namni qabachuu danda'u ta'e baay'ee gaariidha. Maqaa kompleksiin ta'u yoo ta'e kan biraan immoo tube waan official waan akkasii kanatti qabatee gaariidha. Unique waan ta'e tokkotu ta'e gaariidha. Maqaan chaanalii keessanii caalaatti dheeressuu dhiisuudhaan bifa namatti toluun simple gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isa kana boodas jijjiiruu dandeessu inni kun ammasumatti isin rakkisu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti ammanii akkaawuntii kana laba taa'een banaa jechuudha. Zen iddoo kanaatti create channel jettu kun isteeppii isaa jalqabaati jechuudha. Jalqaba irratti kun akkuma argitanii iddoo kanaatti amma maal godheera jechuudha. Chaanalii laba taa'aa jedhu create godheera jechuudha ammanii. Amma chaanaliin koo kun banameera viidiyoo upload gochuu danda'a garuu isa sana dura wantoota isin gochuu qabdanti jira jechuudha. Wantoota kana immoo waliin wajjin ilaalla. Jalqaba irratti kan isin gootanii iddoo kanaatti dhuftanii irratti kilik gootu. Erga dhuftanii kilik gootaniiti YouTube Studio kan jedhu kana hin bantu jechuudha. Erga YouTube Studio bantaniiti bifa kanaatiin kan isin dhufu jechuudha. Sen wantoota kana itti deebina booda customize naannoo qo'inaan jechaara. Iddoo kanaatti dhuftanii setting kan jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Setting kan jedhu irratti kilik gaafa gootan kun jalqaba irratti kan isin dhufu generaalidha. Generaaliin kuni way currency-dha kan isin haasa'u jechuudha. Qarshiin yeroo YouTubein keessan monetize ta'u yookiin immoo kaffaltii jalqabu bifa maaliitiin kan isinitti mul'isu kan jedhudha iddoo kanatti. USD dhaan immoo waa biraatiin kan isinitti agarsiisu kan jedhu iddoo kanatti kun akkuma argitanii USD maan yoo ta'e gaariidha. Kanaaf isa kana akkasumatti hin dhiisa. Kan biraa itti dabartu jechuudha. Channel seeduu kanatti dabartu. Channel kan jedhu kun baay'ee murteessaa isa ta'edha jechuudha. Iddoo kanaatti country of residence sin jedhee sin gaafata. Country of residence Itoophiyaan guutiin iddoo kanatti maaliif Itoophiyaan international trade hin farramne waan ta'eef jara kana wajjin connection hin qabdu jechuudha. Kanaaf yoo Itoophiyaatti gootan YouTubein keessan monetize yookiin immoo kaffaltii isiniif hin kaffalu. Kanaaf biyya garaa keessanii filattanii guutuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma France jedheen guutaa. Isa kana kanatti darbuu dandeessu jechuudha. Zen kun ammasumatti isin rakkisu keywordidha. Maybe kun gara fuulduraatti bal'inaan hubattu waan ta'eef yeroo sanatti guutuu dandeessu. Basic setting kan jedhu kanatti kilik gootu jechuudha. Iddoo kanatti wanti isin baay'ee of eeggachuu qabdan wanta kana ammoo sirreessuu qabdu jechuudha. Gaaffii karaa baay'ee naaf dhufaa turedha. Do you want to set your channel made for kids kan jedhu jira jechuudha. Kunis yes fi no jira. YouTubein keessan kontentii kontentii ijoolleedha. Fakkeenyaaf amma ijoollee kan barsiisan kanneen akka story oduu durii waan akkasii jiru kontentoonni akkasii jechuudha.
Kontentoonni akkasii kuni ijoolleedhaaf kan qophaa'anidha jechuudha. Yoo warra akkasiidha ta'ee hiyyeessattuu garuu baay'een keessan kan isin hojjettan nama gurguddaaf ta'uudha kan kaffaltii kaffaludha. Kan ijoollee kaffaltii hin qabu. Yoo warri ijoolleef hojjettan jechuudha baay'inaan inni kun kaffaltii hin qabu. Kanaaf yeroo baay'ee kan normaalii yookiin immoo defaultii kan isin gochuu qabdan noodha jechuudha. Fakkeenyaaf entertainmentii garaagaraa hojjetu taanaan waan garaa keessan irratti hojjetu taanaan yeroo baay'ee kan akkasiin audiensiin keessan akkasiin ilaaltaniif kan barbaaddan namoota umuriin isaanii waggaa 15 olii 13 olii yoo ta'e noo'ettu jechuudha. Kanaaf isa kana noo'ettanii hin dabartu jechuudha. Isa kana bira iddoo kanatti subscriber count kan jedhu jira. Display immoo not display isa jedhu kana. Display yoo gootanii istan subscriberiin keessan tokkoon gaafa dabalaa deemu warri YouTube keessan subscribe godhan yookiin immoo namoonni alaatiin YouTube keessan ilaalan subscriberii keessan san arguu danda'u. Yoo dhoksuu barbaaddan isa kana irratti kilik gootanii dhoksuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu kana erga fixxaniiti fakkeenyaaf kana dhoksuu barbaade akkasiin godha jechuudha. Inni itti aanu feature eligibility kan jedhu jira jechuudha. Feature eligibility kana keessa kan jiru immoo akkasiin moobaayilii keessan verify gootaniidhaaf message yookiin immoo tekstii isiniif ergaa jechuudha. Tekstii isinii erguudhaaf maaliif barbaachise kan jedhuu fi tokkoffaa YouTube keessan daqiiqaa 15 ol viidiyoo YouTube keessan irratti gadhiisuuf sin gargaara, live streaming galuuf sin gargaara. Warra kanaaf immoo bilbila keessan verify gochuu qabdu jechuudha. Bilbila keessan kana verify gochuudhaaf iddoo kanarratti kilik gootu then gadi buutanii verify phone number kan jedhurratti jechuudha kan isin kilik gootan jechuudha. Amma gara iddoo biraatti jechuudha kan isin dabarsu bilbila keessan akkasiin verify gootanii fi select your country kan jedhu kana silaa an chaanaalii keenya Firaansidha kan nuti filanne. Iddoo kanatti garuu Firaansii filachuun barbaachisu qaxitaa dhuftanii Itoophiyaa guutuu dandeessu jechuudha. Maaliif bilbila keessanii kan isin galchuuf deemtan kanaaf Itoophiyaan kun jira. Then Itoophiyaa filattu bilbila keessan asirratti guutuu jechuudha. Amma bilbila koo nan guutaa. Then bilbila koo sana irratti immoo verification numberii naaf ergu verification code sana immoo fuudhee iddoo kanatti hin galchaa jechuudha. Then erga kana guutaniiti get code kan jedhutti kilik gootu. Amma lakkoofsa dijiitii 6 bilbila koo irratti naaf erganiiru isan fuudhee asirra galchaa jechuudha. Kanaaf koodicha irratti gashinaa amma naaf galeera moobaayilii koo irratti kanaaf submit jettu jechuudha. Erga guutaniiti. Then amma fixxaniitu jechuudha. Isa kana your phone is verified nun jedheera jechuudha. Iddoo kanatti kun akkuma dhuftanii duuba deebitanii enable jedheera. Isa kana fixneerra inni taanu defaultidha. Default setting isaa title irratti yeroo hundumaa fayyadamte description keessatti isa kana boodarrayyuu guutuu dandeessu inni kun sin rakkisu. Isa kana kanatti ilaala. Isa kana kanatti buusin hin barbaachisu. Erga kunis booda wanta baay'ee hubattu waan ta'eef isa kana hin barbaachisu. Dhumarratti isa kana save goonee baana jechuudha. Amma almost wanta hundumaa keenya guuttanneerra garuu wantoota tokko nu afaan mayyuu isa kana ofii keessaniiti kan isin sirreeffattan isin agarsiisaa jechuudha. Gama kanarraatii kun akkuma argitanii iddoo kanarratti dhuftu. Iddoo kanaatii kan erga dhuftanii booda customization kan jedhu kana jira jechuudha. Customization jechuun maal jechuudha? YouTube keessan irratti suura galchuu background isaa babbareechuudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Iddoo kanaatii gara kanaatti dhuftanii basic info iddoo jedhu kana keessa galchuu dandeessu. Basic info keessa galtanii akkuma basic info keessa galtanii basic info kana keessatti kan isin barreessitan waa'ee YouTube keessaniiti jechuudha. Utuu YouTubein jalqabiin dura waa'ee YouTube irratti maarratti xiyyeeffate akka ta'e namoonni gara YouTube keessanii dhufan maaliif akka subscribe godhanii as keessatti jechuudha kan isin barreessitan jechuudha. Kanaaf waa'ee YouTube keessanii kan ibsu barreeffama gabaabaasaa iddoo kana keessa keessu jechuudha. Erga isa kana fixxaniiti kana keessaatiin baatu fakkeenyaaf ammaaf akkasumatti labataama jedheen barreessa. Erga kana fixxaniiti iddoo kana dhuftu branding iddoo jedhu kana keessatti loogoo keessan yoo barbaadan argachuu dandeessu kun jechuun footoon iddoo kana taa'udha. Rakkina footoo keessanii argachuu dandeessu rakkina qabuun kun isa kana kanatti iddoo kanatti galchitu. Kan biraan baaneriidha. Baaneriin kun maalidha jechuu dandeessu?
qoy baanarii isinitti agarsiisa fakkeenyaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf chaanaalii koo isinitti agarsiisa. Iddoo kanatti kun akkuma galtanii kuni baanarii jedhama. Inni iddoo kana jiru jechuudha. Kanaaf isa kana yoo irra galchuu barbaadan iddoo kanatti jechuudha kan isin upload gootanii saayizii itti isin edit gootan isa kana dha jechuudha. Saayiziin isaa kan isin ittiin edit gootanii isa kana iddoo kanatti jechuudha kan isin galchitan jechuudha. Kun akka kanaa irra keessatti bareedee akkasii mul'atuudhaaf yoo barbaadan jechuudha. Isa kana fi keessatti edit gochuu dandeessu. Online irratti free wantoota free garaagaraa fayyadamtanii edit gochuu dandeessu. Suura keessan moobaayiliitiin edit gochuu dandeessu. Iddoo kana jechuudha kan isin galchitan ofii keessaniiti. Isa kana kanatti ilaalaan isin jedha. Kana customization isaa kana erga upload godhattaniiti video watermark kana boodarra guutuu dandeessu jechuudha. Kan biraan YouTube keessan irratti warra kana ammaaf galchuun isin barbaachisu boodayyuu galchuu hin dandeessu. Maaliif video amma wanta YouTube keessan irraa hin qabneef wanta ofii keessanitti galchitan hin qabdan jechuudha amma saatii kanatti. Kanaaf isa kana akka kanatti hubachuu hin dandeessu jechuudha. Kana erga fixxaniitii dhuftanii publish jettu jechuudha. Publish gaafa jettanii amma save godheera jechuudha. Amma gara dashboard keenyatti deebina. YouTube keessan normally ilaaluudhaaf maarra akka inni ga'e kun iddoo kanatti jechuudha kan isin click gootanii. Gaafa isin iddoo kanatti click gootan maal isiniif fida jechuudha. Kunoo kana isiniif fida about fakkeenyaaf labataa silee barreesseera waan ta'eef labataan naagala utuun suura gasheera ta'e baanariin gaafan home jedhu iddoo kanatti baanarii guddisee naa fida ture. Utuun kana footu suura isaa gasheera ta'e suura naa fida ture jechuudha. Garuu isin ofii keessanii kan garaa keessanii akka gashettaniidha kan inni jechuudha. Fakkeenyaaf upload gochuu hin danda'amani suuruma zimmeleema ishii kanan gasha. Saayizii isheen ittiin galtu saayizii kanadha jechuudha. Saayizii kanaa guddaa ta'uu qabu squareedhaan kan inni galu. Irra gashitu zen public gaafa isin jettan ishee kanaa jechuudha kan inni jijjiiru. Isin dhufee gaafa restart ta'u kunoo kanadha. Kanaaf chaanaalii keessan gaafa kanarratti click gootan immoo chaanaalii keessan isin yaala jechuudha. Ishi dhumarratti kan isin yaadachiisu YouTube'n keenya kun monetize ta'uu hin danda'a seeruuf ta'uu hin danda'a. Inni kunis seera mataa isaa qaba. Isti monetization kan jedhu kanatti buutu. Durii seera lama duwwaa qaba. Amma garuu seera lama qaqallaalii lamatti dabalaniiru. Seerri inni isaan itti dabalan keessaa tokko community guidelines dha. Active community guidelines qabaachuu dhiisuu keessan. Active community guidelines jechuun fakkeenyaaf video namni hojjete tokko yoo video keessan irratti upload gootan namni sun immoo yoo copyright akka ta'e isin irratti barreesse yookiin immoo videoon sun kan isaa ta'uu isaa himee video keessan yoo buuse strike faasirratti ta'a jechuudha. Community guidelines seera cabsuu fakkeenyaaf wanta dhiigaa agarsiisu gochuu, wanta safuu hin eegne video upload gochuu, wanta meeshaalee qara qaban agarsiisu warra kuni seera YouTube cabsa waan ta'eef yoo isa sana upload gootan ji'a 3 isinirraa kutaa jechuudha. Kanaaf by default right dha. Waan tokko rakkina hin qabu jechuudha kuni. Garuu yoo isin daftanii isa kana hubatiin haftan booda isin miidhuu danda'a jechuudha. Yeroo wanta hundumaa guuttanii booda community active qabdu taanaan ji'a 3 kan isin irra turu sana. Kanaaf YouTube keessan yeroo bantanitti wantoota quality qabu ofuma keessaniitti hojjedhaa malee kan nama upload gochuu wantoota qara qaban agarsiisu wantoota safuu uummata cabsan upload gochuu irraati of eegaa. Kan biraa two step verification kana click gootanii turn on gochuu dandeessu. Salphaadha baay'ee ammasumatti isin rakkisu jechuudha. Dhuftanii password keessanii email keessan hundumaa gashitu zen bilbila keessanii jechuudha kan isin galchitanii ammasumatti inni kun isin rakkisu kana irratti yeroo gubu isa kana erga galtanii bilbila keessanii two step verification guuttaniiti. By the way two step verification maaliif fayyada? Chaanaliin keessan kun akka hack hin taaneef yeroo ammaa kana akkuma dhageessan chaanaliin YouTube baay'een isaanii hack ta'aa jiru. Kun sababa maaliifi? Sababa isaan two step verification kana on hin gooneef jechuudha. On godhaa click godhaa password keessan galchaati kana booda ofiisaatti isin sirreessaa jechuudha. Salphaa gatii ta'eef hin dhiise irratti click gootanii sumanni isin itti himuun hordoftanii bilbila keessan galchitu. Bilbila galchuu duwwaadha waan ta'eef jechuudha. Kan biraan subscriberii 1000 isin gaafataa YouTube'n keessan monetize ta'uudhaaf. Akkasumas immoo public watch hour yookiin immoo sa'aatii 4000 YouTube irratti ilaalamuu qaba jechuudha. Viidiyoonni keessan hundi isaanii walitti dabalanii fakkeenyaaf hamma
viidiyoo korra galtanii chaanaalii korraatii viidiyoo asirraatii yoo daqiiqaa 2 ilaaltan irraa daqiiqaa 10 yoo ilaaltan hundi isaa walitti dabalama. Zen walitti dabalamee sa'aatii meeqa dhufa jechuudha. Sa'aatii 4,000 online irratti ilaalamu qaba jechuudha. Kanaaf isa sana yoo guute warra kana lamaan gaafa inni guutu maal gootu jechuudha. Apply gootu jechuudha. Apply gootanii YouTube keessan to'atanii guyyaa torbee tokko waan hin caalle keessatti immoo deebanii monetiziniif godhu jechuudha. Sisteema sana baay'ee isaas YouTube korratti hojjetaan ture. Sana akka kanattis ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Gaafa inni guutu notify naa godhu yoo jettanii click irratti gootanii notify ni jechuu dandeessu jechuudha. Zen gaafa kun guutuu notify isin godha jechuudha. Kan biraanii salphaa fi dhuma irratti kan isin agarsiisu viidiyoo keessan upload gochuudha. Viidiyoo upload gochuun bakka click gootanii viidiyoo keessan select gootanii faayila keessan keessaatii click godhatu. Isa kana kutaa darbee keessatti hojjedhe waan ta'eef description boxii keessaa argachuu dandeessu akkamitti akka viidiyoo upload godhanii. Egaa kana ture akkamitti bara 2022 keessa YouTube qulqulluu ta'e yookiin immoo YouTube wanta hundumaa irraatii free ta'e banachuu kan nuti dandeenyu haala amma isinitti agarsiise kanaadha. Na hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Yeroo dhiyootti immoo nama baay'ee cimaa ta'e tokko qabadhee dhufaan jira. Kanaaf amma sanatti namoonni YouTube koo subscribe gochuudhaan na eegaan isiniin jedha. Yaada qabdan commentii keessatti yoo na barreessitan dubbisee yaada isiniin laadha waan ta'eef gaaffii qabdan kan gaaffiinis ta'e wanta har'a ibse kana keessatti wanta gaaffii ta'e hundumaa na ibsaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Nagaan tura.